أنا واقعي ننيجت آمين إذا ما كان سنتمو واقعي إجول إلي ما نقول هنتو فات وين باسني قتين كبني كنا فيدون دندان بيا فيدون دندان إسرائيل كيسا كان كسينا كريني واقعي يروتانكو واقعي نمان تفاتي آمين إركما سلطان سنتي ما واقعي نمان تفاتي آمين واقعي ستفاتي وبيا بوتون سفانا كي قتي سينكم آمين واقعي ستفاتي فرّي قوتو يوسفانا أورسي قتين كم آمين نما توكو توكو غافا ديبامو مي كاتا دانيو تو تيرار تاني جير تاني سينجدو دا فوري ديم مي نمني كابيدو مي نمني كابيدو بيبي إتو مرسي تاني مي فوتن ديم تو كرستي سامو ديم تو مو إرغاني دو إتنا تو باني جرا دا نمي يكا فوكورسي جرا بيكا جرا ني سراف جدن تو ها إنجرو بني إنجرا namichi bara urri qaata keessa godaan fuudhee deemeera garuu haa inni nuti jennu itti marsanii soo jiraatan karoora waaqaan bisuun hin danda'amu. Hanna waan numti sitti cufetu waaqun kadhatta kan inni cufe kan bannu suma. Dhufanii namoonni akkas jedhani hanna bara kan dhalasi dhoowwate bar waaqadha bagana dhoowwate deebisee naa kenna nan beeka. Mee akka ol kaasaa sinin eebbisa. Olla bitan mirgaan kan keessi harkaa diigame jedhanii kan isaan sitti dhaadatanii deebisee dachaa kan galchuu danda'u waaqni keessi bira jira. Mee harka kaasi sin eebbisa. Horiin tokko si jalaa du'ee lama si jalaa du'ee si gungumsiisuu warra barbaadan haadhagaanii lakkuu dhalchisiisuu jalqaba. Lafni kee dachaa baasuu danda'a jalqaba deebee. Eebbi kee toora jalqaba ameen jedhisin. Alonni waa embaamne yoo nutti dhaadatanis nuti tarreessa qabanne beekna. Isaan qabadde beeka jedha sirriitti. Isaan qabadde beeka. Ittuma dabala isaan qabadde beeka jedha. Isaan qabadde beeka. Sagalee guddaan isaan hin qabadde beeka jedha. Isaan qabadde beeka. Waaqayyoon nina ni qabadde jedha. Waaqayyoon nina ni qabadde. Waaqa na salphisu miti jedha. Waaqa na salphisu miti. Waaqa na qaanessu miti jedha. Waaqa na qaanessu miti. Warri isinii gale ameen jettu sirriitti. Marreseke levesere levehenemes. Amen amen amen. Amen 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 amen. Hanna nakadzette yella zemmorro hossekete jelta. Wili levehenemesia. Hanna nakadzette nane ganit. Ani alota kana gurre kon naga waaqayyo nagau number ba. Bara dalonni waaqayyo wallaale miila waaqayyo jala kan nabamne nuufaa dhufu waaqayyo. Barri badeera tuma jedhanii dhaabbattee akka haftu waaqayyo si haa gargaaru naa gargaaru. Ameen jedhame. Ameen. Eshi gara xumuraatti fidaa. Hannan ani waaqayyoon naa caalate. Ameen. Isatu bar ala si dhoowwatennaan dhoowwatus kan naa kennus. Ameen. An harka namaati bareesin beekuun barus. Ameen. Haa ta'u gaa boqonnaa tokko achuma gadi siqxanii yoo argitan naannoo 15 irratti ora lama hasia. Relelele behenemes. Hallelujah. Me amen jeda. Amen. Me amen. Amen. Waaqayyo anna iyada. Amen. Bara dhalonni injirre waaqayyo hanna jala. Amen. Bara dhalonni kararra gore waaqayyo hanna jalate. Amen. Hannan garaatti baatte. Amen. Ama sarran turu. Erga garaatti baatte akka jedhe. Hannan hin dubbanne malee hin baafne malee waan jenne malee lubatti nimne malee akkas jettedha. Wayyoo jette nan dhaloonnumti waa hin baafne ijoolleen Eelii mana waaqayyo takkatti otoo gaa'isanii utuu waan inaa kenne ani dhalataa waaqaaf jiraatuun guddifadha. Ani dhalataadhuma garaa waaqayyotti gammaduun guddifadhatte. Akka jetti dubbamne baafte an akka ijoollee kana maarsarratti hin taane morma kon kenna malee inni dhufu Saamu'eel moo waan hunduma biyyarraa geeddaruu kan danda'u hin dhufa. Sinan eebbisame. Bara dhaloonni karaarraa dhabame, bara dhaloonni daandii gadhiise, bara dhaloonni waldaa dhaabate waaqayyo dhala kee waldaatti hambisu ameen jedhe. Ani
waan aldeemaa jiru hafuuraan argaan jira. Bara dhaloonni ciniinsuu hamaadhaan qabame kan kee mana Waaqayyootiin dhabameen. Dhaloonni wangeelaaf jedhanii morma kennan mana keetii haa dhalatanii. Dhaloonni wangeelaaf jedhanii of laatan mana keetii haa argamanii. Dhaloonni dhugaarratti du'an mana keetii haa argamanii. Dhaloonni mana Waaqayyoo falman mana keetii haa argamanii. Carraan ixaa Waaqayyoo sirraa bu'u jedhee dubbadhee. Ani ijoolleen koo gootena dhaloota waa hin baafne hin ta'u. Dhala Waaqayyoo naa kennaa dhaloota jagnaa. Annan argata dhalatte hin dhufu dhalli garuu dhala waa hin baafne hin guddisu. Maali dhaloota akkasii maatti? Namoonni tokko tokko hin jettu miti. Kan Waaqaafis hin taane namaafis hin taane naan kenniin kan jettan jirtu bara. Baga jettan kan Waaqayyoof ta'u siifaa kennu Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Kan Waaqaaf ta'ee darbu siifaa kennu Waaqayyo ameen jedhu. Ameen ameen ameen. Tokko tokko abbaan machii jalqaba taanaa waggaa lamatti mucaa itti fiiksisa burcuqqoo. Farsoodhum qabutti fiiksisa. Homaa rakkoon qabu giriichi itti godhu giriichi. Kan akkasii wangeela gaditti naqe. Waan amma kolfitu kanaas ni gala baay'ee. Calliseen dubbadha miti. Tokko tokko immoo endeen ta'ee abbaan hararii biiraa dhaabataanaani. Mucaan boo'icha jalqaba ka'ee isa akka abbaan ta'an muziyoom jala ka'ee sana fidaa jedha mucaan. Baadee biyyi. Ameen hafuura qulqulluu. Hannan akka jette. Ani jedha. Bakka hin nama Waaqayyo naa kennu haaloo ba'a. Eenyuuf Waaqayyoof. Eenyuuf mana Waaqayyoof. Eenyuuf biyyaaf. Eenyuuf mandaraaf. Eenyuuf moototaaf. Mee harka keessan ol kaasaa isin eebbisa. Biyya siyaasaan olii gadi jeeqamte kana keessatti Waaqayyoof jiraachuudhaan humni Waaqayyoo si haa dhaalu. Ameen jedhu. Addunyaa bulbulamte keessatti waa biraa yaadina tolfina Waaqayyootiin dhaalame biyya kana keessatti. Addunyaa eessaayyuu biyya mataan miila dhabde kana keessatti waa tokko isinitti himan. Mataan miila ishii biyya hin beekne biyya keessa jiraannu kana biyya lafaa kana keessatti kan si baasu Waaqayyoof adda baatee dhaloota boru seenaa hojjetu ta'uu danda'u qaba. Haa ta'uun dhalate. Gaafa dhalate harmoo sisteetu ammoo nan ariifadhatte ennaan gara mana Waaqayyoon geessan. Kan nama dhibu daakuu kiiloo 22 walakkaa kan ta'u daadhii wayinii ubboo guutuu fuuteet kaatega Saamu'eeliin baatte. Naa baadhaa daakuu geessaa eessa gara iddoo aarsaa Waaqayyootti baana. Biyyi bari ijoollee Eelii ilaalee biyyi Israa'eloonni bari iddoo aarsaa galaniiru gara manaatti ishiin garuu amma achi baana. Mee harka si eebbisu eenyu kan na dhagaatu bara dhaloonni dhokatee awwaalame Waaqayyo siin haa mul'isu. Innaa guddaattan deebi'a sagalee kan harka kaasa. Bara dhaloonni awwaalame maqaa Yesuusiin ati tokko jedhii mul'adhu. Bara dhaloonni liqimfame tokko jedhii mul'adhu. Bara dhalootatti haguugame ati tokko jedhii mul'adhu. Bara dhalootatti ijaarsi hamaan ijaarame ati tokko jedhii mul'adhu. Hannan nama dinqii qabattee aarsaa dinqii qabattee baate barrittaanu bara aarsaa haaraa qabattee baatu sii baata. Harka kaasi gara goote rama weelemene meessia rekete jelta seterreme henemeya. Harka kaasa gara goote Waaqayyo. Hele bara dhufu warri galata baatanii baatan gidduu kana. Hele bara dhufu mo'icha baatanii kan baatan gammana kana. Hele bara dhufu wallaadhaan waan haaraa qabatanii kan baatanii. Madaajiin si duukaa kan deemani. Hele bara dhufutti si biraan biseera humnani. Hannan raaja si biraan biseera bara dhufutti maqaa Yesuusi. Hannan raaja si biraan biseera maqaa Yesuusi. Harkaasa fuulduratti marra sembarresse kete jeltaase. Renemenemesia wenemehenemeya. Hola sembarresse kete jelta. Hori lilililihi. Harka kaasa gara fuulduratti. Harka kaasa gara fuulduratti. Akkanaan jedha hurri Waaqayyo. Barri 2015 dukkana kan ta'e barri dhufu ifa sii ta'a.
Barana daandii kan itti cufan maskaramii bultii tokko kaasanii bananiiru karaa kee. Amma wanni narrakkadhe yaa Waaqayyo mar'imaan koo goginaa jiisi jettu garuu machooftu jedha abbaan. Ijoolleen isaa garuu iddoo aarsaatti gaadhisu. Jiru ammas waldaa kiristaanaa keessa. Barri 2016 garuu ittiin fufunaan jedha Waaqayyo akka. Harka ol kaasaa inni dhageessu ergaa kan harka ol kaasaa. Akkas naan jedhe Waaqayyo jallinaan dhaloonni waa hin baafne waldaa keessatti ittiin fufannaan jedhe. Dhugaa Waaqayyo gadi bu'a naan jedhe hafuurri Waaqayyo. Dhaloota waliin makaa ulfina koo salphise kan dhufanaan jedhe Waaqayyo. Carraa deebi'utti kan deebi'u didanitti nan dhufanaan jedhe hafuurri Waaqayyo. Harki Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa socho'uun hin jalqabanaan jedheera. Amma waan ijoollee eelii miti kan hin lallabu warra har'a waldaa keessa jiran hin dubbachaa jiran. Fiinoo ishin jettu kun waan qara qabuun Waaqayyo otoo aarsaan dhiyeeffamin harkuma okkotee egeeddee waan namni Waaqayyo amma dubbise xuwweedha. Afaan kuni akka biyya garaagaraatti maqaa okkoteeti. Amnaa deebisaa yaada keessa. Isaan yeroo aarsaa Waaqayyoodhaan qophaa'u kan nama dhibu keessaa ariifatanii dhaloota waa hin baafne kanadha malee kan nama dhibu Waaqayyo kan inni barbaadu baraka kunuufaatti aarsaa Waaqayyo barbaadu haara isaa qofa. Foon namni yoo dhiyeesse cireetu haara isaa Waaqayyoof galata galchuu aarsaa godhanii foon isaa garuu namumatu nyaata waan inni dhufee nyaatu. Garuu jarri otoo Waaqayyoodhaaf hin aarfamin dabaniitu qoonqodhum isaaniitti qoonqodhu iddoo aarsaa Waaqayyo akka hin taane godhaniidha. Ila dhagaa. Yeroo tokko namoonni baay'een bara sana keessaa waggaan 400 Waaqayyo dubbachuu dhiise. Sababa maaliif? Sababa dhaloota waa hin baafneef. Waa'ee sababa dhaloota gatii hin qabneef Waaqayyo dubbachuu dhiise. Samiin cufaa ta'e. Namoonni na dhagaa sirriitti. Raajii barbaacha kaaba dhaqu kibba dhaqu baha dhiyaatu Waaqayyo dubbachuu dhiise. Eenyutu? Eenyu dubbachuu dhiise? Waaqayyo dubbachuu dhiise. Maal jettaniin jedhe? Waaqayyo dubbachuu dhiise. Eela dhaggeeffadha. Waggaa 400 raajii barbaacha dhaloonni bara sanaa hin fiiga. Omtuu raajii kan dubbatu hin jiru. Bu'aa bahii baay'ee inni dhukkubsataan kadhatameen fayyuu maaltu hin jiru. Raajii dubbachuun gaafa namoonni baay'een yaada mataa isaanii dubbatu ture. Fedha mataa isaanii jiraatu ture. Ajandaa Waaqayyoon adda jiraatu ture namoonni baay'een. Ijoolleen eelii garuu garaan isaanii guunnaan, uffannaan, nyaannaan, ba'anii gallaan dhimma Waaqayyo keessaan qaban ture. Dhaloonni waa hin baafne kun har'as biyya keenyatti baay'achaa jiru. Sirriitti na hubadhaa. Dhaloonni maalla dhibe har'a jiraannaan boroonan du'a kan jedhan. Waaqayyoof jiraadhee jiraachuu baadhee maa inni hiikni isaa kan jedhan. Namoonni tokko immoo akkasi dhaloonni waa hin baafne. Namni cubbuu bukeessaadhaaf nama ilaale kan badu baay'een jira. Namni jallinatti galeedhaaf jallina ilaale kan badu baay'een jira. Ijoolleen eelii garuu ijoollee waa hin baafne ta'a. Inni jalqabaa dhaloota waa hin baafne kan nama taasisu maaliin jedhe Waaqayyoon wallaaluu. Eenyu wallaaluu? Mee dubbadhaame? Waaqayyo wallaaluu. Inni jalqabaa maalidha? Waaqayyoon wallaaluu. Dhaloota waa hin baafne kan godhu Waaqayyoon hin beeku har'a namoonni baay'een dhaloonni baay'een Waaqayyo hin jiru kan jedhu barsiisa akkasii qabatanii addunyaa irratti ba'aa jiru. Barsiisni kun ta'ee jira. Nuti Waaqayyoon hin beeknu kan jedhan. Nuti garuu akka Waaqayyoon beekna. Gargaaree nuti jireenya nu ta'ee Waaqayyoon beekna nuti. Dubbadhaa nuti Waaqayyoon beekna jedha. Waaqayyoon beekna. Isti dabalaa dubbadhaa nuti Waaqayyoon beekna jedha. Waaqayyoon beekna. Ijoolleen eelii kun ijoollee waa hin baafne ta'aniidha macaafni qulqulluu. Haa ta'u sababni inni lammataa dhaloota waa hin baafne kan nama godhu maa inni yoo jettan inni lammataa yaada ofii jiraachuu, fedha ofii jiraachuu, karoora mataa ofii jiraachuu.
Kan nuti lafarra jiraannu karoora Waaqayyooti malee karoora keenya miti. Eenyu na dhagaye? Karoora eenyu jiraattu? Karoora eenyu jiraattu? Amma nama tokko toon as keessa gaafadhe. Amma karoora mataa isaa toon gaafadhe. Waggaa meeqa lafa kanarra jiraachuu barbaadda toon jedhee? Kaatee amma nama tokko toon as keessa gaafadhe. Otoo danda'e kuma tokko barbaada. Meeqa? Otoo amma barbaade kum tokko yoo jiraate maali waaqni kun otoo na ajjeesu baate ittuma otoo na dabalee. Enga deessuma keenya tokko du'e. Amma mi waggaan san jedhe waggaa 110 jedhan. Wuun takku warra du'an jedhe. Boo'icha sanan waggaa meeqa 110. Haala waggaa 110 jiraate kanarra aan dabalaadha. Ila dhaggeeffadha. Yaanni namaa waan keessa isaatii maddu namni hin barbaada. Yaada mataa ofii jiraachuudhaaf nuti kiristaanummaatti waamamne yaada Waaqayyoo jiraachuudha malee. Mee ani yaada Waaqayyoo jiraadha fira. Yeroo xinnoon sin barsiisa jedheera. Ani yaada Waaqayyoo jiraadha. Yaada mataa koo keessa nan ba'a jedha. Ilaalcha mataa koo keessa nan ba'a jedha. Yaada Waaqayyoo jiraadha jedha maaloo. Mee warri si digalameen jedhaa sakara. Baroota keessatti dhaloonni milkoofne dhaloonni waa hin baafne ta'anii kan hafan dhaloota yaada mataa isaanii jiraatan isaan akkasii maa'inni garaan isaanii nyaatanii quufaniiru taanaan baqqa uffataniiru taanaan baqqa mana ijaarrataniiru taanaan baqqa konkolaataa bitaniiru taanaan baqqa haadha manaa fuudhaniiru taanaan baqqa jireenyi kanuma warritti fakkaatu jiru. Meena dhagaa sirrii hataniis yoo fidan mana ijaaraniiru taanaan hatanii yoo fidan konkolaataa bitaniiru taanaan hatanii yoo fidan waan ta'e walitti qabataniiru taanaan dhaloonni jireenyi kanumatti fakkaatu jira miti. Jireenya jechuun Waaqayyoof jiraatanii darbu. Eenyu na dhagaye? Itti nama siin cina. Jireenya jechuun jedhaan. Mana gaarii ijaaruu miti jedhaani. Jireenya jechuun jedhaani. Konkolaataa gaarii bituu miti jedhaani. Jireenya jechuun jedhaani. Uffata gaarii uffachuu miti jedhaani. Jireenya jechuun jedhaani. Waan haaraa jedhaani. Waan lafarraa arguu miti jedhaani. Jireenya jechuun jedhaani. Waaqayyoof bitamanii jiraachuu. Inni kun immoo jedha. Gatii nama argachiisa jedha. Mee warri isinii galee ameen jedha. Ameen ameen ameen. Dhaloonni aafuu ani Waaqayyoof han jiraadha namni jibbee namoonni jettan gammada ammas irraan deebi'e. Ani Waaqayyoof hin jiraadha waldaatti jibbamus warri jettan gammada dhugaa qabattanii. Dhaloonni dhugaa irratti dhiirtanii namoonni isin dhiiban gammada. Isiniif barri dhufaa jira. Warra jallinaan sin dhiibanittis barri dhufaa jira. Warra jallinaan sin awwaalanittis barri dhufaa jira. Annan argee afurri Waaqayyo akkas naan jedhe barri 2016 bara calalliin koo ka'uudha naan jedheera Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Bara ittaanu kaasee wal makanii deemuun hin jiru. Wal makanii deemuun hin jiru. Wal hin dhaa deemuun hin jiru. Nan calala nan kaabiniruu kootiin naan jedheera leencii uumaa. Ameen. Ijoolleen eelii ijoollee waa hin baafne. Ijoollee gatii hin qabne ijoollee akkasumaan ta'an. Haa ta'u malee Waaqayyo Haannaa kadhannaa ishii gurra isaatti qabu jalqabe. Mee isin eebbisu harka gara kootti qabaame. Bara Waaqayyo dhaloota barbaadee dhabe si argatu. Ameen. Harka kaasi dhugaa Waaqayyo kanaan otoo si xumureen gaara. Bara dhaloonni Waaqayyo irraa goree Waaqayyo dhaloota barbaadee dhabe hambaan lafarratti hafuu gaafa dide Waaqayyo barbaadee si argatu. Ameen. Sirriitti irraa Waaqayyo barbaadee si argatu hin jedhu. Madaalliin Waaqayyo gaafa nama laalu madaalliin isaa sin gatiin ameen jedhi sirriitti. Harka isaa irraa gatanii harkisaa ol siyaa kaasu jedhee dubbadheera. Humna dhiiga walichaan harkisaa ol siyaa kaasu. Ameen. Ameen. Mee dhagaa. Ameen. Ameen ameen. Ameen ameen. Ameen.
برا وقا إبا أمرين نمنا ندبمي حننا كذب يوم ريك النبرجيس سيديغا سيغانجرا غلق لالانجرا كبر سيلالا أني إلي سيلالانجرو أني جولي إلي سيلالانجرو هوام برنبدو لالانجرو هنجكو يواك أيو غرقيت Madagara koti kampanye su ini namiti. Heli kanami kabama na komiti. Masanu